Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fayyaa jirtu nagaa keessanii. Ishii warri duraan waliin beeknuuf Dooktorni Moonaa Boonsoon jedhama yookiin Dooktor Tamaan Boonsoo. Hadhas mata duree biraa qabadhee kan dhufee hin jira. Mata dureen hadha qabadhee dhufe hirriba dhabuu yookiin sleep deprivation miidhaan isaa maali? Falli isaa hoo akkamii? Namoota hirribni didu miidhaan isaa akkamii? Fayyummaa qaama keenyaa dhibee maaliif nu saaxila? Akkamitti immoo furmaan isaa maali? Yaalli isaa kan jedhu waan gabaabaa qabadheenidha. Namni hirriba osoo hin rafne guyyaa meeqa turuu danda'a? Namni osoo hin rafne jiraachuu danda'a? Guyyaa meeqa jiraachuu danda'a? Hanga ammaatii namni addunyaa irraa riikardii irra hin cabse meeqa ka jedhu gurra isin buusa. Na hordofaa hin madhumaa isiniin jedha. Egaa warri chaanaalii keenyaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuun irraanfatina. Hamileen keessan kan gara fuuldura hojjennuuf akka waan hojjennuuf nu gargaaru sabiskiraayib laayik koomentii waan barbaadan koomentii gochuun hin dagatina. Egaa akka qorannoowwan garaagaraa ibsanitti addunyaa irraa namni riikardii cabse fedha isaatiin osoo inni tokko hin godhin osoo hin rafin namni riikardii cabse sa'aatii 264 yookaan guyyaa 11 osoo hin rafin nama turedha. Namni kunis Raandii Gaardan jedhama. Bara 1965 keessa akkas godhe. Dargaggeessa waggaa 17 barataa ture. Guyyoota 11 osoo hin rafin akka turedha. Osoo inni tokko hin fudhatin riikardii addunyaa irra cabsee fi qabarraa jiru. Namni biroollee jira. Bara 2013 keessa lammii Chaayinaa namni waggaa 26 ta'e tokko turee jiran illee guyyaa 11 tureera. Garuu inni isa mudate guyyoota 11 kan akka qalbiitti hin turne sigaaraa garaagaraa xuuxaa alkoolii dhugaa guyyoota 11 ture. Guyyaa 11ffaa sana irratti du'e. Innaa sababa kanaaf maal alkoolii akka malee dhugaati kan ammas irratti hirriba dhabutu ajjeese jechuurra. Hirriba dhabutu ajjeese jechuurra miidhaa alkooliin akka malee godhamu kan liiverii qaama keenya guutumatti akka malee miidha keessattuu tiruu jechuudha. Akka hepaatasiin ajjeesuu danda'a. Qaamota orgaaniiwwan ciccimoon miidhamanii ajjeesuu danda'a. Hirriba dhabutu ajjeese jechuurra. Miidhama orgaaniiwwaniitu ajjeese jennee ibsutu irra caala. Namni biroo immoo guyyoota 60 tureera. Garuu namni kun immoo maal ta'e Miikaayil Jaakson namni jedhamu dhukkuba onnaa qaba. Dhukkuba hirribaa. Dhukkubni hirribaa kan jiinii wayiitiin dhufu jira. Faamiliyaan fataal faamiliyaan insoomiinaa hirriba dhabuu kan jedhamu jira. Namni kun waan isa qabuuf guyyoota 60 akka turedha. 60 irra du'edha. Garuu dhibee odoon qabaanne namni nagaa namni fedha isaatiin guyyaa kana turee kan jiru kan sadarkaa riikardii cabse mucaa kutaa waggaa 17 guyyoota 11 ture kana jechaadha. Egaa kana jennee qajeellotti namni hirriba malee guyyaa meeqa tura? Guyyaa 15 tura, guyyaa 10, guyyaa 20, ji'a wanni jedhu ifatti bahee adda taa'ee hin jiru jechuudha. Riikardii mucaa kanaan malee namni hirriba odoon argatiin guyyaa meeqa tura kan jedhu hin jiru. Garuu namni adaduma hirriba dhabaa deemuun mallattoolee garaagaraa agarsiisaa deema. Akkaataan itti qoodnu kitaabota tokko tokko garaagaraas ta'u barreeffamni The Independent jedhu akka ibsutti bakka 5 qoodee kaa'a. The first 48 hours namni hirriba sa'aatii 48 hin argin akkam ta'a? 72 sa'a 96 guyyaa 4 guyyaa 7 booda hirriba dhabu ta'e mallattoolee argisiisa ka jedhu. Mallattooleen isaa guyyaa jalqabaa hirriba dhabuu mataa dhukkubbii waa hubachuu dhabuun nuun akkanaa ta'uu danda'a. Garuu guyyaa sa'aatii 72 booda guyyaa 3 booda ture nan halusineet godhuu danda'a. Wanuma arguuf hin haasawwan hin jirretti mul'atu deemuu dadhabuu kufuu waan akkasiisanitti deema jechuudha. Wantoota tokko yaada waan baay'ee godhadhuma guyyaan achi deemuun mallattoon inni itti fidullee achitti deemaa jira jechuudha. Hanga tokko waa yaadachuu dadhabuu hanga gaafa akkas achi baay'ee ka deemuu ta'ee fedhiin nyaataa baay'ee dabaluu namichi sun baay'ee cinqii keessa galuu akka malee dadhabbiin namni adaduma guyyaan dheerataa deemuun akka malee dadhabbiin itti fidee socho'uu dadhaba jechaadha. Erga kan jennee dhibeewwan maaliif nama saaxila hirriba dhabuu? Miidhaa akkamii qaba kan jedhuuf immoo hirriba dhabuun ulfaatina qaamaa ni dabala. Ulfaatina qaamaa ni dabala. Akkamitti dabala? Yoo hirriba dhabnu ta'e sammuun keenya hormoonota leeptiin inda gaharliin jedhamu kan maddisiisu jira. Hormoonii leeptiin jedhamu kana gadi buusisa.
Namni warri rafne hormoonii liiftiin jedhamu kana gabbuusisa. Hormoonii gaarliin jedhamu immoo ol kaasa. Hormoononni kun immoo hormoonota fedha nyaataa akka dabalu godhu. Hormoonii gaarliin kan ol kaasaa liiftiin gabbuusa jechuudha. Fedha nyaataa namni kun hin nyaata jechuudha. Gaarliin ol kaasa jechuun fedha nyaataa immoo gaarliin kan dabalu liiftiin immoo fedha nyaataa gabbuusu. Kanaafuu gaarliin eega dabalee fedha nyaataa akka malee godhaa namni hedduu nyaata. Iddoo kanatti obees ta'uu qaamaan akka dabaluu taasisa. Namni obees ta'e immoo ulfaatina qaamaa dabalee jechuun carraa dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaatiif riskiidha. Ammas deebi'ee gulukoosii intooleransii fida. Gulukoosiin sirnaan fayyadamu namoonni akkasii kun qaamni sirnaan gulukoosii qaama keessa fayyadamu gulukoosiin dhiiga irratti hafa. Ammas deebi'ee insuliiniin oomishamu insuliin akka malee gadi bu'a. Sababa kanaaf shukkaara gosa lammaffaatiif nama saaxila. Hogguu kan shukkaara gosa lammaffaatiif nama saaxila. Dhukkuboota onneetiif, dhukkuboota kaleetiif, istirookiif, dafanii dulloomuuf kanaaf akka nama saaxiludha. Inni biroo akkuma beekamu namni hirriba hin qabne sammuun waa sirriitti hin hubatu, waa isa dalaguu hin danda'u, hin yaadatus miimoorii loos kan dhiyoos kan yeroo baay'ees waa sirriitti yaadachuu hin danda'u. Inni biroo immuniitii keenya gabbuusaa dandeettii madiinummaa dhukkuba ofirraa ittisuu gadi buusaa. Isa kana gabbuusa jechuun immoo infekshinii garaagaraatiif nu tajaajila jechuudha. Immuniitii nama tokkoo gabbuu jechuun namni sun infekshinii garaagaraa bakka kamuu waan baay'eef sirna hargansuu haa ta'u, qaamota saalaa haa ta'u, infekshinii maddaawwan garaa gurraa maal haa ta'u waan kana hundaaf nama saaxilaa jechaadha. Inni biroo guddina keessatti ispeeshaalii dargaggeessii fi ijoollee irratti hormoonii growth hormoon jedhamu gadi buusa. Isa kana gabbuusa jechuun guddina namoota sanii immoo akkaan quucarsuu danda'a jechuudha. Akkaan quucarsuu danda'a. Inni biroo miidhaan inni fidu wal hormaata keessa gahee inni qabu. Hirriba rafuun wal hormaata keessa gahee qaba. Dhabuu fiduu danda'a namoonni rafni akkasii yoo ta'an. Akkamitti inni kun akkamitti namni hirriba rafne fedhii wal quunnamtii saalaan qabu. Sanii deebiillee sanyiin kormaa hin maddu. Namni tokko testosteron hormooniin sanyii kormaa akka maddisiisu gochuudhaaf yoo xiqqaate guyyaa tokkotti sa'aatii 24 keessatti sa'a 3 qajeellotti hirriba gahaa rafuu qabadha. Doddaan kutin sa'a 3. Isparmiin qajeellotti produce ta'uudhaaf oomishamuudhaaf. Yoo kana rafne ta'e namni hirriba dhabe kun isparmiin gahaan hin jiru, voolumiin isaa ma barbaachisu hin argamu. Kanaaf konsantireeshinii nama barbaachisu hin argamu. Kanaaf dhala dhabuudhaaf riskii ta'uu danda'a jechuudha. Dubartoota keessattis barbaachisa. Dubartoota keessatti immoo akkam barbaachisa. Ovuleeshiniin akka argamu, ovuleeshiniin sirna hormoonotaa waan gaafa san waan jeeqamuu danda'uuf ovuleeshin akka dhufu taasisa. Garuu dubartoota rafni keessa ovuleeshiniin qajeeleen dhufu. Stress maal waan biraa kan waan uumamuuf amma yeroo kana hormoonni baay'een isaanii jijjiirama qaamota hedduurra waa fiduuf amma asirratti guyyaa tokko yookiin hirriba guyyaa tokko kan lamaati jechuun miti. Sleep deprivation jennu kun akkuma isiniin jedhe sadarkaa garaagaraa qaba. Sadarkaa garaagaraa qaba. Isa keessa kitaabni tokko sadarkaa 5tti qoodu. Adaduma guyyaan isaa dheerataa deemuun bifa kanaan miidhaa akkasii kan fidudha. Fi irra deddeebi'uu akka ta'e yeroo baay'ee namoonni akkasumatti hirriba dhabanii onna akka godhan ta'e waan akkasii mudachuu qaba. Ovuleeshinii qajeelnitu xurii laguu jeeqamuu danda'a. Xurii laguu sirnaatti dhufu jeeqamuu danda'a. Miidhaa akkasii fiduu danda'a. Kana infertiliitii fi carraa dhallabuutiif nama saaxilaa jechaadha. Waa dalagaa uumamaa akka nu hubanne nu taasisa. Carraa dafnee du'uu rakkooleen nurra ga'uu dabala. Akkamitti namni onnaan goone namni rafne konkolaataa qajeeleen oofu waan garaagaraa hojjetu qajeeleen hojjetu rafuu danda'u osoo oofu konkolaataa kanarraa dabsuu danda'a yookaan nama waliin buusuu danda'a. Kanaaf carraa nama ajjeesu risk of death cammaraa jira hirriba dhabuun. Innaa dalagaawwan nu hojjennu keessatti guyyaa keessatti si'aayi namaan waan garaagaraa everything waan daran nu yaadachuu barnoota hojiiwwan hunda keessatti gahee mataa isaa qaba. Isa kana hunda gabbuusa jechaadha. Bareedina dabbasaa gogaa keenna waan hunda kana kan jijjiirudha. Namni immoo guyyatti sa'aatii meeqa akka rafu kan gorfamu jedhuuf namni umurii 18-64 adaltii ta'e jiddu galeessa ta'e sa'aatii 7-9 akka rafuu qabudha. Fayyummaa qaama isaa gahaadha kan jedhamu guyyatti kana rafuu qaba. Jaarsa 65 ol ta'e isaan irra gadi bu'a 7 gadi. Ijoollee osoo hin gataate immoo 9 ol 8 ol kana ol ni dabala jechaadha. Namuu miidhaa kan erga qabaate yeroo baay'ee hirribni rakkisuu danda'a nama. Inni rakkisaa stressii waan garaagaraatiin maal gochuu qabna inni jedhuufi
Tokkoffaa irratti kutaa ciisichaa keenya sana qulqulleessu. Kutaa ciisichaa keenya sana hanga danda'ameen mijataa gaarii akka nu hawwatu gochuudha. Ifaan hoo keessa kan jiraatu ta'e ifaa san jiddu galeessa godhu qabna akka baay'ee ho'ee yonnaan hin goone namni gariin ifaan hoo bade jaalatu ifaa sana haala mijeessuu qabna. Qilleensa haala mijeessuu qabna. Sagalee naannoo keenya jiru akka sagalee nutti dhiyoonnaa dhageessifne sagalee naannoo keenyaa sana mijeessuu qabna. Ammas lammaffaa kaafiinii bunaa ta'uu shaayii wantoota akkasiisan rafuun dura daqiiqaa 30 hanga sa'a tokko dura dhuguu dhiisu. Wantoonni akkana kun nama raffisanii isa kana dhiisuu qabna. Alkoolii dhuguu dhiisuu, sigaaraa xuuxuu dhiisuu, bishaan gahaa qaamaa sirrii dhuguu. Wantoonni akkanaa kun akkaan sirriitti barbaachisaadha. Guyyaa rafuu dhiisuu. Guyyaa namni rafu halkan baay'ee fudhatu. Guyyaa yoo kan rafnu illee ta'e daqiiqaa 30 gadi naappii fudhachuu. Daqiiqaa 30 gadi. Yoo baay'ifnee guyyaa kan rafnu ta'e halkan hin qabu waan ta'eef guyyaa xiqqeessinee fudhachuu qabna. Kaafiinii fudhachuu hin qabnu. Kompiitaroota garaagaraa yogguu rafnuuf jennu yogguu ilaaluuf jennu sa'a tokkoon duratti kompiitaroota garaagaraa ilaaluu dhiisu. Kompiitara yoo kan ilaallu ta'e yoo san ifaan ija keenya irratti hojjeta. Rifleksiin uumamu sun gara siliip eeriyaa gara sammuu keessa waan deemuuf isa san akka rafne godha dafee. Kanaaf warroon nu didisan immoo kaanee xiqqoo sochii qaamaa gochuudha. Xiqqoo sochii qaamaa hojjechuu yookaan kitaaba dubbifne nu qaba jechaadha ooluusa. Silkii maal waan garaagaraa kanarra ilaalurra kaanee yoo sochii qaamaa hojjenne ispoortii xiqqoo hojjenne yoo kitaaba dubbifne bifa sanii nu qaba jechaadha. Kanaaf elektirooniksii fayyadamuu dhiisuu. Yoo rafuuf jennu sa'a tokko fayyadamuu dhiisuu. Ifaa naannoo keenya jiru sun haala mijeessuun sagaleewwan garaagaraa akka hin jenne gochuun kunniin gaariidha. Har'aaf egaa kana jenneen egaa ogguu biraa wanta turee biraatiin walitti deebinaa nagaa fayyaa nuu turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.